Hanya jirtu kuni mallassadha. Dureessaa istiiriyoo irraa jedhe har'a kuni torbee lammaffaa keenyadha. Torbee darbee kitaaba torbanii tan jedhu sagantaa eegallee jirra. Har'a waan dhufe waan lamaaf jechuudha. Inni jalqabaa galatoomaa jechuudhaaf. Torbee darbe viidiyoo san karaa YouTube akkasumas karaa Facebook TikTok Telegram channel maxxansinee tureeyyu namni baay'een ilaaltaniitu galatoomaan jedha. Itti aansuudhaanis yaada keessan akkasumas immoo namoota baay'ee bira akka ga'uu fi akka facaastan asumaan illee isin affeera jechuudha. Dabalataan namni haaraa yeroo jalqabaaf viidiyoo kana ilaaltanoo jiraattan isa torbee darbe maxxansinee irra deebi'aa tolaalaa kitaaba Tipping Point tan jedhu Malcolm tan barreeffame gurgurtaa baay'eedhaan tan beekamu akkasumas immoo qabiyyeensaa yaadonni xixiqqoon maaliif bu'uura yookaan immoo akkamitti jijjiirraa guddaa fuudhan ilaallatudha. Kanaafuu isin affeera jechuudha. Inni lammaffaa dhufe kitaaba har'a sagantaa keenya torbee lammaffaa kanarratti jechuudha. Kitaaba adda ta'e baay'inaan dubbifame immoo qabannee dhufneerra. Kitaabni kunillee maal akka ta'e maxxanfameera. Kitaabni kun maqaansaa yookaan immoo mata dureen isaa jechuudha. The 7 Habits of Highly Effective People jedha. Kun jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoon fudhanne aadaawwan yookaan immoo barteewwan torba namoonni jajjabaa baay'ee milkaa'an tan itti gargaaramu yookaan adda isaan godhu maal akka ta'e tan ilaallate jechuudha. Kanaafuu kitaabni kun baay'ee dubbifameera. Baay'ees immoo tajaajila irra ooleera jechuudha. Kitaaba kana eenyutu maxxansee tan jedhu yoo ilaalle Steven Covey jedhama. Steven lammii Ameerikaadha. Yuutaa keessatti dhalate isteeta yookaan immoo naannoo Yuutaa tan jedhamutti achi keessatti University of Utah tan jedhamu keessatti digirii jalqabaa isaa barate. Digirii isaa jalqabaa isaa kan fudhate Business Administration yookaan immoo afaan Oromootiin bulchiinsa daldalaa kan jedhu kanarratti fudhate. Itti aansuudhaan immoo digirii lammaffaa isaa yookaan immoo maaster digirii kan jennu kana afaan Ingiliffaan jechuudha. Harvard University deemee fudhate jechuudha. Harvard University keessatti Business School kan jedhamurraa maaster isaa akkasumas immoo dabalataan Business Administration yookaan immoo bulchiinsa daldalaa irratti fudhate jechuudha. Inni sadaffaan PhD isaa yookaan immoo Philosophy of Doctor kan jedhamu kan immoo University Brigham Young University kan jedhamu irraa fudhate jechuudha. Kan immoo tan adda isaa godhu maalidha? Amantaa irratti fudhate jechuudha. Waa'ee amantaa barsiifama waan achi amantaa keessatti godhamu dhaqee PhD isaa yookaan immoo Philosophy of Doctor kan jedhu kana fudhate achiis immoo barsiisaa amantaa ta'e jechuudha. Brigham University keessatti jechuudha. So namni kun hayyuu amantaadha. Barsiisaa amantaadha. Konsaltaantii yookaan immoo gorsaadha. Akkasumas leenjii tan kennu nama biraa wajjin dhaabbateera. Leenjisaadha. Isaalattis hogganaadha. So namni kun waan baay'ee of keessaa nama qabudha. Barreeffama isaa jalqabaa isaa kitaaba kana jechuudha bara 1989 barreesse kun biyyoota 160 keessatti haala adda addaatiin hojiirra ooleera. Mana barsumaa keessatti, leenjii adda addaa keessatti, akkasumas immoo dhaaba adda addaa keessatti mootummaan illee miti mootummaa warri ta'an illee hojiirra oolchaniiru jedha. Afaan gara 34 xiqqaateen jijjiirameera. Egaa afaan Oromoo keessatti jijjiiramuu isaa hin beeku namni beektanoo jiraatan naa ibsuu dandeessu yookaan immoo kooment keessa naa kaa'uu dandeessu. Garuu akkuma beeknu afaan Oromoon umurii keenyaa garidha. Ijoolleedha jechuudha. Dargaggeessadha. Waggaa 40 illee hin guune gara barreeffamaatti erga dhufe. Amma illee tattaaffii baay'eetu isaafa jechuudha. Kanaafuu namoonni jijjiiranii yoo ta'e waan gaariidha. Irraa baranna jechuudha. Hoon jijjiiramne illee namoonni kitaaba kana jijjiiruu barbaadan illee akka filannoo tokkotti fudhachuu danda'u jechuudha. Kanumaan gara affeerraa kootti deema. Viidiyoo itti aanuun qabiyyee isaa barteewwan torba namoonni milkaa'an itti gargaaramanii warra kaan irraa haala addaa ta'e tan isaan milkeesse maalidha kan jedhu sani qabiyyeedhaan isinitti dhufa jechuudha. Kanaafuu akkan hordoftan
Isin affeera laayik, sheer yookaan immoo koppiliin gochuu keessan hin raaffatina. Viidiyoo itti aanu kanarratti isin eega jechuudha. Galatooma.